homaa ilma abbaa gadaan ta'u amma abbaa garaatiin ta'a malee. Mte kanatu kana nutti fide malee nuti saaloo keenya akkanatti hin baanaa turre. Har'a shiiwwan asii dheessiteetidha Tigraay itti galteetti. Mootummaan kana fideetoo bakka kana isaanitti illee agarsiisuu qaba. Waan kana waan uummanni Oromoo irratti darariyame san isaan illee asitti dhufanii darariyamuu qabu. Qeerroo kana fideen maal jettaan? Qeerroon ammallee galanni isaanii fuulduratti. Qeerroo hin jaalanna ammallee. Yeroo sanitti otoo akka har'aa kanatti qeerroon barattee jiraatte yeroo bara 83 kaasee hanga har'aan turte bilisummaan. Kanaafuu qeerroon ammas duubatti hin deebiin bakka hundaa akka hin dhaabbanne miila lama qabna jedhanii bakka lama akka hin dhaabbanne qeerroon tokko ammas nuti tokko. Uummannis gaa tokkummaa isaa cimsuu qaba kanaan booda. Akka kanaan dura abashaan nu darari'uu hin qabdu yoomumaa taanaan. Kanaafuu tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbachuu ikoonoomii. Namni keenya humna isaa hamma danda'een qabsaa'ee dhufe. Waadaan nu qabnu maali? Tokko. Taakkuu takka of duuban deebinu. Taakkuu takka. Biyya teenya irratti lafa Baalee, lafa Oromiyaa, lafa Wallaggaa, lafa Shawaa, lafa Booranaa taakkuu takka abbaa fedheef hin kenninu dabarsitee hin kenninu. Lammaffaa. Poolisoota muummee ministeera Abiyyiin fa'aa ol argee ture waan jedhamtu. Ergan Qilintoo dhaqee baatii tokko dura ufuma isaa ergee nama waamsisee waajjira isaatti haasofne. Dooktar Abiy Ahmed. Egaa maaliif akka ani hidhame ani dhagee natti himee fi kan poolisoonni naan jedhanii ciruma waliin argatu. Maaltu wal faalmes? Haninni jedhe amma sittin himu. Isa waliin haasawuu na feesisa. Baay'ee nama rifachiisa. Oduu akkasiitti dhagayeeti biyya hooggana yoo ta'e. Baay'ee nama sodaachisa. Biyyi akkanatti hoogganamti ta'e. Yoo egaa kana qulqullummaadhumaan dhugaasaa natti hime jedheen amanan. Kanaan alii isaaf rabbitu qofa beektu beeka. Isa natti hime kanadha taanaan akkamitti biyya kana bulchaa nama yaaddessaa jechuudha. Waan dhimma nama tokko irratti hiyyeessa miseensa adda bilisummaa Oromoo karaa kanarra miilaan deemaa oolu na argaa oolan. Ergan gaafan biyya kana dhufe makiinaadhaanis miilaanis na hordofan. Maaliif akka na hordofan hin beeku. Bara wayyaanis gaafa biyya kana akkasumatti hin jiraan. Bilbilee faa hime. Eliyasiitu nuti dharrabsamne nu arrabsaa jiran. Jabaataniiti bidiru sodaataniiti beeka. Uffeeta na hunda nan beeka beekta likki ol beeyna sirritti ol beeyna. Turbii isinitti hin fakkaatin. Odoo isaan lafatti nu eegan mukarra baanee gadi ilaalle. Karaa muka nu yaatti muruu barbaade. Dheengadda bakka tokkotti waa jeetiin ture. Dhiiga goototaatiin jaaramte tanarratti nama Oromoon barbaadeen alatti nama warri riiraa filateen alatti nama gosti Baalee biyyi Baalee naataa je'ee filateen alatti ergamtuuf tultullaan habashaan ergattu abaddan biyya tana hin bulchitu kana beekuu barbaachisaadha. فلعنة الله عليكم واتكم في الدم والله بالله واتكم في الدم تاء جتون دامسا تاء دامسني دام نجر تاء غرساسي akka obboleessatti isin gorsin diddan ammoo abaarsi rabbi isin irratti jiraatu ni agartan itti dhufuu teessan akkanatti naftu kanaafu yoo rabbi sodaate. Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first because to me Ethiopia first Ethiopia is imposed on me.
The second important point is that because we are forced to denounce our identity. Ka itti aanu qabsoo tanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya daganne uummata keenya daganne karaa irra dhufu irraanfanne qeerroo keenya irraanfanne orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleffannu taate alagaa gaafa kolfaa jenna. Kana wal yaadachuun barbaachisaa natti fakkaata. Warra dheengadda harma nama muree harka nama muree nu fixee cinaa dhaabbattee namni jara kana gargaartu abaarsi rabbis irratti haa jiraatu. Namni jara kana gargaartu nama dheengadda haadha teenya harma mure obboleettii teenya harma mure ummata keenya harkarraa cire san cinaa dhaabbattee namni jara kana gargaartu wallahi abaarsi rabbi. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan saba kee kabajuu baannan saba kee dhagahuu baannan hayyootaa fi hogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan ala qofee kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Kanaaf Khottanii taa'a biyya tanatti hafuu teessanii taa'a warri dheengadda maqalee galee warra maqalee bakka itti galan qabu achi gale kaan asitti hafee bakka seenuu dhabe arraas akkasuma arra warra harka bitaachaa bira harka qabu warra harka bitaachaa bira galuu ta'a ati ka warra harka bitaachaa hin beeyne ka isaan sin beeyne ka akkanumatti laffa'u jirtu adaba dhuutaa jechuudhaan siidhaama obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya rabbii tokkicha sodaadhu adaba dhuutaa taa'e. Garuu Oromoodhaaf waan takkan dhaamu wada. Amma mirqaana baay'ee jira. Garuu yoo dura ofii ta'iiti hambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin waan lubbuun jalaan baatu gubbaan malee ama dhibban jiraanu guddatu ama 50 kanaa jecha namni sodaatee haga fedhe yoo nyaanne boorciin kiyya kanarra achi guddatu banni wanni dhubuun jiru you know sodaatanii uduban deebinaa sodaatanii duuduruma jirti hin bitamina bitamtanis homa waan amma isin nyaattan irra sana ol dabalu jiru isin qofaa miti warra miidiyaa hundaaf wanni an gorsu dhugaa Oromoo lafee qabsaa'otaatiin as geessitan dhugaa Oromoo seenaa miti barka haasaa turre waan namoonni har'a ittiin qoosan kana bar seenaa miti waa'ee Taaddasaa waa'ee Elemoo waa'ee Baaroo haa dhiifnu seenaa suni waggaa 3 waggaa 4 waggaa nama Oromoo ganee dartiif nagarre ka salphate malee sodaattanii sossobamtanii doorsifamtanii akka miidiyaatti dhugaa Oromoon jallisinaa kijiba ormaa olin tuulinaa dhugaa osoo agartanii ijan cufatinaa dhugaa Oromoo gara cabxeen hayatu dubbadha Oromoo irratti zulmiin hanni dhiibban godhamuun arranee galle warra miidiyaatiin Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first because to me Ethiopia first Ethiopia is imposed on me. The second important point is that because we are forced to denounce our identity.